Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaallattoota YouTube hundi keessan baga nagaan dhuftan. Isiniin jecha barumsi guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne akkamitti intarneetii qarshii 5 qofaan guyyaa guutuu akka fayyadamuu dandeenyudha. Amma booda ammuma intarneetii baneetiin qarshii meeqamuluu keessaa muxuutti ana jalaa godhatee ta'a jechuun hafee jira. Namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquun maatii keenya ta'uu ni dandeessa. Ijoollumaan amma gara barumsa keenyaa seenaa jalqaba sittingii seentanii erga sittingii seentanii connection kan jedhu jira isarratti cuqaaftaniitiin gara gadi yoo dhuftan data usage kan jedhu jira isarratti cuqaaftanii jechuudha. Eegasii ammoo data saver kan jedhu waan jiruuf isa hin ibsitanii jechuudha. Namoonni hedduun garuu data saverii kana ibseetiin data saver gochuu jira jedheetiin dhiiseetiin akkasumatti deemaa garuu isa bichaa ibsuun gahaa miti. Isin wanti gochuu qabdan gara gadiitti yoo dhuftan mobile data usage kan jedhu jira. Mobile data kan jedhu jira isa hin ibsitanii erga isa ibsitanii ammootu mobile data app only kan jedhu kana jira isarratti select gootanii gara keessaa yoo seentan appiidhaan sinii daraddara akka amma silkii irratti arguu jirtan kanatti jechuudha. Eegasii applicationii isin gisee data fayyadamtan qofa fayyadamuu barbaadan bichaa irra deemtanii barbaaddaniitiin ibsitanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama Instagram amma fayyadamuu waan hin barbaanneef isa irra aamsee jira. Facebook fayyadamuu waan barbaaduuf Facebook ibsee jira jechuudha data gisa fayyadamu. Amma gara boodaa yoo deemine fakkeenyaaf aappii lama bichaatu jira giseen data fayyadamuu danda'anii jechuudha. Bifa kanaan haala gaarii isinii qusatuu danda'a. Garuu silkoonni tokko wanta kana yoo hin qabaanne ta'e gara birootiin wanta kana hambisuun hin danda'ama. Inni siistamiin inni lammataa developer option jira garuu developer optioniin keessa yoo hin banamin ta'e about phone seentaniitiin gara olii ooftanii software information kan jedhu jira isarratti inni cuqaastanii jechuudha. Eegasii ammootu building number kan jedhu barbaadaniitiin si'a 7 yoo xuxuxxan wal faana developer optioniin keessan sinii banamaa jechuudha. Kiyya waan amma banamee jiruuf eega banamee gara boodaa deebitan akkuma silkii kiyya irratti argitan kana gara gadiitti hin argattu dhuma irratti isarratti cuqaaftanii gara keessaa seentanii silkii keessan gara olii oofaa yoo barbaadan background process limit kan jedhutu jira isarratti al tokko hin cuqaaftanii jechuudha. Silkiin keessa yeroo hunda standard limit waan ta'uuf isin garuu standard limit kanarraa no background process irra gootan kanarra yoo gootan applicationii isin bantan qofatu data fayyadamuu danda'a. Kuuwwan duubaan data fayyadamuu hin danda'u kanneen akka YouTube, Play Store homaamti fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Waan nu dhageeffataniif galatooma.